Radio Dandi Haka, 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 Radio Haka Dabati, Kapsu Hitu, Kapsu Duga, Rabu Ramti, Media Hawas Abala. ibsituu kana walaala kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan bahaadhiyaan biyya keessa biyya alatti hawaasa keenya nu hordofaa jirtan kun qophii keenya qophii guyyaa sabti isiniif tamsaatudha qophii keenya guyyaa har'aa keessatti haala wayitaawaa irratti turtii hayyuu keenya obbo Ittaanaa Habtee hojiidhaan turtii taasisuudhaaf jirra egaa biyyatti keessatti guyyaa har'aa wanni ta'aa jiru ilmaan Oromoo hoggantoonni Koongirees Federaalist Oromoo hawaasa isaan jaalatu hawaasa isaanis jaalatan eegimana hidhaarraa baaniin booda hawaasni kun hunduu buqqa'ee dhufee magaalaa Finfinnee tokko magaalaalee adda addatti bakka dhufee argitee gammachuu isaaniin wajjin qoodatan bakka isaan jiranitti dhandhee isaan dubbisuudha qabna jechuudhaan guyyoota lamaan kan darbanii fi akkasumas guyyaa hiikamanirraa kaasanii uummanni bakka isaan jiranitti dhufee isaan dubbisaa jira guyyaa lamaan as darban kana godinaalee Oromiyaa adda addaa magaalota adda addaa keessa deemuudhaan uummata keenya dubbisaa jiran uummanni keenya miliyoonotaan kumaatomaan ba'uudhaan argitee tokkummaadhaan uummanni keenya yeroo isaan dubbisaa ture dhagaan tokko soon darbamiin uummata keenya nagaatti dhaamanii nagaatti lallabanii nagaan galaa ummanni keenya nagaan gargalgaraa ture har'a immoo magaalaa Naqamtee seenuu dhorkamanii waraanni agaazii magaalaa seenuu hin dandeettan ummata dubbisuu hin dandeettan jedhamanii ugguramanii haga galgala kana isanii gabaasaa turreetti kun amma galgala kanallee raasaa keessa jiran magaalaa seenuu hin dandeettan jedhamanii ugguramanii jiran kallattii biraatiin labsii yeroo muddama biyyatti keessatti labsame kun uggura irra kaa'ee fakkaata labsii yeroo muddama kana fashaleessuudhaaf akka guutuu biyyatti tibba kana sochii gaggeeffamaa jirutti jira warroottan bakboota manneen marii kanarratti bilbiluudhaan waan kana dida jechuudhaan uummanni itti bilbilataa jira kana ilaalchisuun ammoo dabalataadhaan yeroo ammaa kanatti opidiyoolee muummicha ministeeraa muudattee muummichi ministeeraa kanaadhaaf sadarkaa gulantaa muummicha ministeeraa kanatti taayitaa muummicha ministeerummaa kan qabachuudhaaf fiigaa jirti haaluma walii galaatiin dhimmoota kana irratti mee Ittaanaa Habtee hojiidhaan turtii taasisuuf jirra nuana bu'aa mee jalqaba Ittaanaa simannaa Ittaanaa yooyya akkam nageenyi badhaadha fayyuma yooyya Hamza baga jiraatte akkam jirte jaaloo jirra kunoo baga jiraatte fillee egaa baga jiraatte aga galgala kana amma sa'aati kanatti waan argitee itti gaafatamtoonni Koongirees Federaalist Oromoo keessa jiran atilleen duka buutee tokkoon hordofaa jirta haga galgala kanatti illee nyaatallee akka isaan hin argatin akkasumas dabalataan magaalaa Naqamtee seenuu akka hin danda'in boodatti illee deebi'uu akka hin danda'in duraan boodatti deebi'uuf illee murteessanii ture amma boodatti illee deebi'uu hin dandeenye kun odeeffannoon jettullee dhufanii achi buluudhaaf jirani haaluma walii galaatiin mee waan guyyaa har'aa deemaa jiru kan bifa kamiin taajjabaa jirta jaalattaana galatoomii Hamza egaa haalli amma biyyi keenya keessa jiru yeroo kamiin caalaayyuu haala hammaataa akka inni ta'aa jirudha hundi keenya iyyuu kan nuyi har'a argine keessumatti iyyuu gurmuun hooggansa KFO kuni nagaadhaan uummata gidduu darbee guyyaa guutuu uummata gidduu nagaadhaan oolee dhumarratti lafa saganteeffatee ba'e magaalaa Naqamtee hin seentan jedhamuunsaa keessumatti waa'een labsii yeroo muddamaa kun dhimma maaliitiif akka inni labsame nutti agarsiisaadha. Dhimmi labsiin yeroo muddamaa kun labsameef inni jalqabaa namoota amma uummanni akka ija isaatiitti ilaallatu kana kanii uummanni nu hoogganu jedhee eeggatu kana akka isaan uummataa wajjin waliin agarree uggura kaa'uudhaaf labsii yeroo muddamaa kan labsame amma gidduu darbe keessa haasa'aa turre waa'ee kanaadha. Haal dureen seeraa tokkollee biyya sana keessa hin jiru labsii yeroo muddamaa kan biyya sanatti fidu haalota arfan heerri biyya sanaa kaa'u keessaa tokkollee lafarra hin jiru. Wanti biyya sana keessaa labsii yeroo muddamaa gaafatu tokkollee hin jiru amma gaa ifa bahuutti ka'e maaliif akka isaanii waan kana labsanii mul'inatti argamuutti ka'eeraa jechuudha. Dhimmi isaa maa'inni hooggantoonni sabni jaallatu biyya sana nagaadhaan hoogganuu kan danda'an fuulduratti harkaanfachiisuu kan danda'an uummataa wajjin wal arguu akka isaan hin dandeenyee fi uggura kaa'amedha jechuudha gabaabaadhuma dubbii. Kanaafi guyyaa har'aa maaltu ta'e yennaanaan jette gabaabaa sitti himuudhaafi labsii yeroo muddamaa wayyaaneetii fi uummata Oromootu walitti ba'e har'a.
akkasidhaan kan hin jedhu. Maanni labsii yeroo muddamaa wayyaaneedha kan inni jedhaa jiru walitti hin qabamtanii walitti hin dubbattanii walis hin argitanii waa'ee dhimma keessaniis waa'ee biyya keessaniis hin haasoftanidha gabaabaadhumatti kan inni jedhu. Yenna har'a wanta Dambidollootti ta'e fudhattee ilaalte uummata dhimma amantiitiif dhimma hafuuraatiif bahe irratti kan isaan dhukaasanii jechuudha. Maaliifii uummanni sodaatee yeroon kun yeroo labsii yeroo muddamaati jedhee sodaatee akka inni manaa hin baane manuma waaqeffannaa mana sagadaallee akka hin nan'e mana amantii kan biraas akka inni hin nan'e sodaatee akka inni jiraatu. Adeemsa keessa gaa sodaa kanaan duraa isa Oromoon cabsee bahe sana keessatti deebisuudhaaf hojii hojjetamaa jirudha jechuudha gabaabaa dubbii kun. Uummanni immoo kana dide har'a guutee irratti hin sodaannu hooggantoota kanas dhiisnee hin deemnu akka isaan ol deebi'anis halkaniin hin eeyyamnu wajjinumaanii raasaa keessa bullaa jedhee uummati kan murteesseef egaa wayyaaniiniif uummanni Oromoodha konfronteeshinii walitti ba'anii jechuudha guyyaa har'aa kanatu naa gala. Egaa hedduu galatoom jaalittaana akkuma beekamu tibba kana waan kana labsas turan itti gaafatamtoonni Koongirees Federaalistii Oromoo ka'anii lafaati sokkanii hin kaane magaalolee adda addatti guyyaa har'a simannaan taasifamaa fi badhaasnis kennamaa fi ture wanni isaan Naqamtee qofa irratti xiyyeeffatanii akka isaan Naqamtee hin seenne guyyaa har'aa ugguranii fi mee maaltu sitti fakkaata wanni kun waan akka argitee waliigalatti sochiin cimaan gaggeeffamaa jiru waamichilleen dhiyaate jira hin beekan wanni isaan Naqamtee qofa irratti xiyyeeffatanii Naqamtee irratti ugguraniif maalidha maaliif bakkoota biratti isaan hin ugguriin maaliif kaleessa hin ugguriin maaliif akeekkachiis hin kenniniif. Wanta lamatu jira laa tokkoffaa Naqamtee qofa irratti waan xiyyeeffatan natti hin fakkaatu wanti ta'e maa inni keessumatti magaalota lixa shawaa keessatti yennaa argite har'a wanta ta'aa ture akka kanatti hin eegne jarri maaliifii asirra karaadhuma deemanii darbu konkolaataadhumaan keessa darbu jedhanii yaadan malee agarsiisni akkasii simannaan akkasii hin godhama jedhanii hin yaanne kanaafitu of dagatani. Naqamtee irratti wanti isaan karoorfatanii fi isaantu beeka garuu anaan wantan argerraa akkan taajjabeetti kan natti fakkaate maanni bakki isaan dhaqaa jiran Naqamteedha waan ta'eef iddoo sana irratti itti qophaa'anii eeggatan. Iddoo kaan garuu karaadha keessa darbu waan ta'eef iddoo sana hin bulanii walgahii hin taasisanii iddoo sanatti agarsiisi kamiyyuu hin godhamu jedhaniitu waan yaadan fakkaata. Naqamtee garuu achi buluu dhaqu achitti agarsiisni guddaan mul'achuudhaaf jedha. Namni lakkoofsi isaa garmalee hedduu ta'e Naqamteedhaa fi magaalaa Naqamtee naannoo isaa kan jiru hundumtuu iddoo sanatti dhaqee wal arguudhaaf jedha. Labsii yeroo muddamaa kan jedhamu kun egaa biyyoo nyaachuudhaaf qophaa'aa jechuudha silaa. Maayinni isaan namni walitti qabamuu hin danda'u yeroo isaan jedhan sana uummanni miliyoonaan gadi hin taane walitti ba'eetu labsii yeroo muddamaa kana duwwaadhaan baay'isuuf ture jechuudha. Zeeroodhaan baay'isuuf ture jechuudha. Kanaafi Naqamtee irratti uummanni miliyoonaan walitti qabama taanaani guutummaa biyyattii irrattis hojiirra oolmaa isaatu dhabamaa jechuudha labsii yeroo muddamaa. Yeroo ineffektiivii ta'a jechuudha. Amma walloltiin dhalate kun maayinni nuti labsii yeroo muddamaa effektiivii goonee hojiirra oolchuu eegalleerraa. Labsii yeroo muddamaa kun immoo walitti qabamuu hin dhowwaa. Isinis kanaaf bitamuu qabduudha kan isaan jedhan. KFO'n immoo ani kanaaf hin bitamuudha. Uummannis an kanaaf hin bitamuudha kan dhalate jechuudha. Isa kanadha jalqaba irratti kan beekamuu qabu. Lammaffaa immoo maayinni isaanii galgala kana kan isaanii itti qophaa'anii akka kana godhaniif waanan argerraa kan hin taajjabe maaliif akka godhan isaantu beeka. Afaaniin itti muumanna akeekkachiisa kennuufi manna jiilchanii Finfinneetti ol deebisuudha karoorri isaanii. Yoo akkas ta'e lammata deebi'anii mana hambaanii sodaatanii mana taa'uudha. Ammayyuu jara kana hin barre beektaa wayyaaneen eenyu akka isaan ta'an hin barre Baqqalaa akka isaan ta'an Mararaa Guddinaa fa'a akka ta'e jarri kun hin barre isaan namoota sodaatanii mana taa'an seeti. Jarri kun namoota sodaatanii mana taa'aa jiran miti. Hamma uummata isaanii bilisoomutti namoota sodaatanii mana taa'an miti. Namoota jiiluu danda'an miti. Addisuun Bullaallaa fa'a nama jiiluu danda'u miti. Ejeneen Xaafaa fa'a nama jiiluu danda'u miti. Kanaafiyyuu isaaniin jiilchuudhaaf wanta karoorfatan natti fakkaata. Kunoo akkasitti rakkisanii karaa irratti
uummataa wajjin akka isaan waliin argine godhanii dheebossanii beelessanii raasaa keessa bulchanii kunoo waarning yoo kennine calluma jedhanii deemuu danda'u akkasii yoo goone garuu rakkinni waan isaan mudatuu fi deebinee rakkina kana argina jedhanii jiilu jedhanii waan yaadan fakkaata kanaafi kana karoorfataniitu godhanii xiyyeeffannaan isaanii immoo iddoodhuma hunda jira jedheetanii amana Hamza. Tole hedduu galatoom qabxii nam kanumaan bifu wal fakkaatuun fakkeenya guyyaa jumaa darbe kanallee guyyaa kaleessallee Ustaaz Ahmed Din Jabali da fi simannaan guddaan magaala Jimmaa irratti gaggeeffamaa ture akkuma bifa kanaan jechuu kanallee argitanii labsii yeroo muddama kan sababeeffachuudhaan argitee uggurri irra kaa'amee jira wanni kunillee guyyaa biratti dabarfamee jira amma gara magaala Dambidoolotti deebina mee warra waan dhimma itti gaafatamtoota Kongirees Federaalist Oromoo kan booda irratti ijjannoo isaan fudhatanii fi ijjannoo isaan fudhatanillee booda irratti mee kaasuun ni dandeenya fakkeenya Dambidooloo irra guyyaa irraa akkuma tireefu kaafte labsuma yeroo muddama kana sababeeffachuu waraanni ijoollee dhimma afuuradhaa fi waamicha dhiyeessaa jiran guyyaa akkasitti waamicha akkanatti jira jedhaa dubbatan qeerroo qabanii hidhanii jennaan nuu hiika jettee bakka yeroo uummanni dhufee buqqa'ee gaafatutti uummatarra dhukaasan isi labsii yeroo muddamaa kun ka mootummaan naannoo Oromiyaa biyya keessa jiru ka bulchiinsa jiru fakkeenya kana qabte kanallee laaluu hin dandeettu warri bulchiinsallee argite itti gaafatamummaa hagaan fudhanna dhiisa jedhanitti waraanni dide egaa mee haaluma waliigalaati waan kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa dhiibbaa tokkollee uumuu hin danda'u yeroo kanatti. Dhiibbaa uumuu waan danda'u natti hin fakkaatu Hamza sababiin isaa maanni warri labsii yeroo muddamaa kana hooggananii gurmuunni hooggansa isaatii sadarkaa biyyoolessaatti inni qindaa'ee taa'e suni ergaasaa ifumatti dabarfateera keessumatti dhimma nageenyaatiin wal qabatee mootummoonni naannootii fi mootummaan federaalaa ibsa kamiyyuu kennuu hin danda'u yeroo jedhu biyyattiin guutummaan see to'annoo waraanaa jala galteetti ergaa jedhu waan dabarsudha jechuudha. Ituu dubbannu labsii yeroo muddamaa amma kaa'ame kuni labsii yeroo muddamaa isa kanaan duraarraa wantoota tokkoon addadha. Maanni addadha kan isin jedhu tokkoffaa sadarkaadhuma biyyaatti iyyuu hooggansi komaandi poostii amma qophaa'e kuni isa kanaan duraarraa adda inni kanaan duraa pirezidaantota naannoo kan of keessaa qabu ture kun pirezidaantota naannoo of keessaa baaseera namni Oromoodhuma ta'eyyuu hooggansa sana keessa hin jiru sadarkaa biyyaatti jechuudha. Kanaaf labsiin kun ifaan ifatti mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo akka hin qabne mootummoonni naannoo kaanis aangoo akka hin qabne aangoo biyyattii bulchuu harkatti loltuun harkatti akka galfate ifatti dubbateera jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kana waliigalee haa ta'uu dirqamee haa ta'uu akka inni itti kenneen beenu kenneera garuu kenneera. Amma gaamaa inni gabaabaadhumatti kan ani arge maanni yeroo labsii yeroo muddamaa kana keessa ji'a jaaf jedhanii kan isaan labsan kana keessatti federaalizimiin sabdaneessaa sirni bulchiinsaa inni kaa'ee akka inni hin hojjenne godhameera jechuudha. Akka inni naafatu taasifameera jechuudha. Naannoo bulchiinsa naannoo Amaaraa, bulchiinsa naannoo Oromiyaa, bulchiinsa naannoo Kibbaa inni nu jennu kun hin jiru jechuudha amma biyya sana keessa. Amma labsii yeroo muddamaatiif jedhamee dhabamuu isaa duwwaa miti. Deebi'uu isaatiif illee wabiin hin jiru Hamza amma. Deebi'uu isaatiif illee wabiin hin jiru. Sababiin isaa paartiin amma biyya bulchuu shiftootaan guutame kuni paartii arfan irraa ijaarame walitti baksee tokko godheetanii paartii fulla'aa tokko ta'aa jedhee dubbataa ture. OPDO, BADN, DEIDEN, Hiwaat wanti jedhamu kun hafeetu IHADEG paartii jedhamu taana walitti baqneetu kan jedhu dubbataa ture. Amma immoo tarkaanfii kan biraa fudhatee tarkaanfiin kan biraan fudhate kun maanni mootummoonni naannoo aangoorra waan jiran fakkaatanii haa dubbatan malee aangoorraa ari'ateera. Qabatamaatti jechuudha. Ji'a ja'aaf aangoorraa ari'ateera. Ji'a ja'a booddee aangootti isaan deebisa moo hin dhiisa wanti nu beeknu hin jiru. Ammaaf garuu aangoorraa ari'ateera. Kanaaf fakkeenya tokkoon sii kenna. Naqamtee har'a poolisoonni Oromiyaa hooggantoota KFO eeguu cinaatti bifa kadhaatiin kan isaan itti dhiyaachaa turani. Loltoota wayyaaneetti, warra agaaziitti, warra makalaakiyaatti jechuudha. Bifa kadhaatiin kan isaan itti dhiyaachaa turan booddee gamnaanii fi
isaanis qawwee isaanii hammuma jirtu sana qopheeffatanii turanii lolli ka'uudhaaf kaanaanii jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa waa gochuu hin danda'u sanaan jettuuf waan tokko gochuu hin danda'u. Ituu waa gochuu danda'e har'a Naqamtee irratti waa godha ture Guutee irratti yeroo namni akka kana ta'u jechuudha. Ituu waa gochuu danda'a ture ijoollee beeksisa himtuu walgahii afuuraatiif jettee ijoollee beeksisa himtuu irratti gaafa rasaasni roobu yeroo sana waa godha ture. Kanaaf gabaabaadhumatti bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, kaabinee Oromiyaa, tiim abaluu, tiim maaloo, maal wanti nu jennu kuni wanta qilleensarraa malee wanta lafarra jiru miti Hamza. Horii bulii jaalittaana qabxii bareeda kaaftee mee kanumaa wal qabsiifne amma dhimma labsii yeroo muddama kana akka argitee warroottan mana marii biyyaalessaa paarlaamaa kan waan kan argitanii akka uummanni didaa jiru kan akka didaniif fakkeenya ummata qofaa miti labsii yeroo muddama ka didaa jiru embaasiin United States of America ka Finfinneetti maddeeffatellee didee balaaleffatee jira. Akkasumas illee dabalataan European Union illee waan kan balaaleffatee jira. Labsii kana akka warroottan miseensi mana marii paarlaamaa biyyattii egaa amma torbaan itti aanan kana keessatti taa'amuun hin oolu. Warri illeen akka waan kan balaaleffatan uummanni waamicha dhiyeessaa jira, bilbilaan duulli gaggeeffamaa jira. Haaluma waliigalaatiin duula kan akkamitti argita. Warroottan mana marii biyyaalessaa kanaan dura argitee uummanni achi keessa jiru sun uummata keenya irratti argitee yeroolee adda addaa murtiilee adda addaa murteessaa mootummaa abbaa irree wayyaanee kanaaf humna ta'aa ture. Waan kanarra maal dhaamta sochii immoo gaggeeffamaa jiru kan labsii kana qaamonni balaaleffatan eenyu fa'aadha. Labsii kana immoo ammallee manni marii biyyaalessaa kun mormuuf argitee akka isaan mormaniif sochii uummanni irratti haasaa jiru kan akkamitti argita? Galatoomi Hamza kuni gaaffii baay'ee ijoodha. Maanni yeroo ammaatti wanti barbaachisaan mana maree kanatti jarri kun akka jedhamu hin fidu yoo ta'e kan isin jedhu maanni fiduu dhiisuu illee danda'u jechuu kooti. Maaliif haalli isaan itti labsanii haala itti shiftaan tokko waa hojjetu malee haala itti mootummaan waa hojjetutti miti kan labsii yeroo muddamaa kun labsan. Maaliif yoo naan jette manni maree ministirootaa illee marii kana mari'atee hin finne. Namoonni warri achitti wal ga'an illee guutuu miti. Ministiroonni achi keessa hafan illee jiru. Warrumti achi jiran illee waan kana mari'ataniitu hin fixin fudhatanii dhaqanii EBCdhaanii sabbar zeenaa jedhaniitu biyyatti labsanii jechuudha. Kun tokko. Lammaffaa immoo ituu namni tokko harka keessaa hin qabaatin sadarkaa biyyaatti ammas hooggansa ofii isaaniitiin uumanii warri naannoo komee garagaraa akka isaan fuuldura ba'anii dubbatin malee kara cinaachaatiin komee garagaraa akka isaan dhiyeessaa turan hin beekamu. Amma gara mana paarlaamaa mana maree bakka bu'ootaa paarlaamaa kana fidanii hin dhufu ta'anaanii itti gaafatamummaan isaanii dheengadda dubbataa turre waan kana itti gaafatamummaan warra mana maree bakka bu'ootaa kuni baay'ee murteessaadha. Dheengaddaa sa'in ture waan kana kanaan dura gaafa agaaziin nama dhukaasee ajjeesu wayyaaneetu ajjeesee jedhaa turre. Dhugaadha. Wayyaaneetu dhukaasee ajjeese. Amma garuu wayyaaneen yeroo dhukaastee ajjeesudhattu kan warri harka kaasan sun harka kaasaniitu dubbii kana dabarsu taanaanii wayyaaneetu hin ta'ini warra mana maree bakka bu'ootaa sanatu ajjeesaa jechuudha. Kanaaf waan kana irratti hin hirmaatu taanaan deeggaranii akka inni darbu godhu taanaanii harka isaanii irraa barbaadamaa jechuudha dhiigi dhangala'uuf jiru. Har'a dhiigi dambidoollootti dhangala'e kuni harka isaanii irraa barbaadamaa jechuudha. Dhiigni iddoo biraatti wayyaaneen dhangalaasuuf mirmaraa jirtu kuni harka warra mana maree bakka bu'ootaa nuyi homaan beennu mindaa keenya nyaachuudhaaf kana jennanii waggaa meeqa haasa'aa ba'an gaafa achi dhaqanii calje'anii iddoo sana rafanii kana booddee yeroon isaatti darbeeraa jechuudha. Yookaan paarlaamaa sana dhiisanii mana ofiitti ulfinaan galanii uummata ofii wajjin nagaadhaan jiraachuudha. Yookaan immoo ergachi taa'anii wanti kun fudhatama waan hin qabneef uummanni keenya waan hin barbaanneef haal dureeni labsii yeroo muddamaa nama labsisiisus biyya kana keessa waan hin jirreef kana mormineerra jedhanii harkatti kuffisuu tarara. Gaafa dabarsan garuu jarri kuni Oromummaa keessaa illee hin ba'u beekila. Oromoo ta'uu keessaa hin ba'u. Maaliif Oromooniif Oromummaan har'a labsii yeroo muddamaa kana mormeeraa dideera. Namni labsii yeroo muddamaa kana deeggaruu Oromummaas lafa kaa'eetu gara diinaa goraa jechuudha. Maaliif amma gidduu taphachuun hin danda'amu yeroo isaatu dhume waan ta'e. Kanaan dura jarri kun gidduu taphataa turanii biddeen nyaachuudhaaf jedhanii gidduu taphataniiru.
yeroon akkasii hinuma jira waan ta'eef amma garuu yeroo gidduu taphatantu dhume. Kanaafi qeerroon illee waamichi isheen godhaa jirtu uummanni illee biyya keessa waamichi inni godhaa jiru kuni maanni jara kanaanii akkuma ulfina qabdan ulfina keessan eeggadhaa uummata keessan bira goraatii oromummaa isa kanaan dura itti ilattanii guddatan imbireesii godhaatii uummata keessan bira goraa labsii yeroo muddamaa kana ofirraa mormadhaa kuffisaa kan jedhudha jechuudha. Ammas odeeffannoon biyya keessaa ba'aa jiru akka agarsiisutti namoonni baay'een bakka bu'oota kana isaanii quunnamaa jiru. Warri itti dubbatan baay'een isaanii akka isaan morman dhaga'amaa jira jechuudha. Nuyi waan uummati keenya hin barbaanne harka kaasnee hin deeggarru jedhanii dhuunfaadhaan yaada isaanii kennataa jiru. Hin dabarsu moo hin kuffisu gaafa isaan wal ga'an duwwaa barra. Gaafa isaan wal ga'an duwwaa barra. Kan bira mootummaan naannoo Oromiyaa OPDOdhaan hoogganamu ani labsii yeroo muddamaa kana hin barbaadu jedheetu bakkeetti haasa'aa ture. Sirrii miti kun labsamuun isaas jedheetu gama garagaraatiin haasa'aa ture. Ammas yeroo labsii yeroo muddamaa kun dubbatamu ijoolleen OPDOtti qumsa qaban sooshaal miidiyaa irraa akkuma argaa turte waan waci akkasii ka'eefitu lagannaa gabaa fa'i wajjiniin wal qabateetu wanta akkasii nutti dhufe jedhanii akka waan harki OPDO keessa hin jirreetti haasa'aa jiru jechuudha. Kanaaf OPDO'n harka keessaa qabamoo hin qabu waan kana hin barbaadamoo hin barbaadu yeruma warri paarlaamaa kun harka kaasanii yookaan dabarsan yookaan kuffisan gaafuma sana waa baramaa jechuudha. OPDO'nis kana booddee uummata Oromootiin sibiran jiraa jettee yeroo isheen wajjin haasoftu labsii yeroo muddamaa kun hin mirkanaa taanaan achuma irratti raawwata jechuudha. Uummata Oromoo lammata itti deebi'anii gowwoomsuun waan danda'amu natti hin fakkaatu yeroo nuu kennaa jechuunis hin danda'amu. Wanti kun gaafa kufe duwwaadha. OPDO'n bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas uummataa wajjin nagaadhaan dubbachuu kan inni danda'u Hamza. Hayyee hedduu galatoom jaalittaana mee kanumaa wal qabsiisiti. Yeroo ammaa kana atuu quba qabdaa Oromoon quba qabdi warri biyya Itoophiyaa keessa jiru nama hundi quba qaba. Biyyattiin muummicha ministeera malee jirti. Muummicha ministeera kan immoo filachuudhaaf olii gad kallattii hundaan carraaqqii adda addaa argaa jirra. Egaa kanaan durallee argitee irraa dubbataa turre muummichi ministeera biyyattii san keessatti namni gateettiin isaa jabaa biyyattii san namni baatee deemuu danda'u yeroo ammaa kanatti ceesisaaf jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaadha kallattii hedduun jedhamaa ture. Obbo Lammaa Magarsaan tib kan as gabbahee bakka san ammoo argitee namni taa'uudha qabu Dr. Abiy Ahmed jechuudhaan isa dabarsanii jiranii warroottan koreen giddugaleessa caffee Oromiyaa waan kan murteessanii Dr. Abiy Ahmed itti gaafatama dhaabbata dimokiraasawaa uummata Oromoo taasisuudhaan gara muummicha ministeerummaatti argitanii kaadhimanii dabarsanii jiran. Yeroo ammaa kanatti haa ta'u jenne mee Dr. Abiy muummicha ministeera biyyattii eegi taasifamee muudame biyyattii san keessatti eegi labsii yeroo muddamaa kun deemaa jiraattu taate waajirri argitee nageenya biyyattii haaluma waliigalaan waraanni biyyattii harka TPLF jal eegi jiraate taate muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed jijjiiramni inni haala kana keessatti fiduu danda'u maaltu jira? Faayidaan inni uummata keenyaaf immoo qabu mee maalidha? Mee waan kan immoo akkamitti xiinxalta? Galatoomi Hamza ilaa dubbiin kun baay'ee dubbii falmisiisaa ta'aa ture gidduu kana nan argaa. Garuu an gama kootiin eenyutu ta'uudhaaf adeema waan kana isa irraa badaa dhimma hin qabu maaliifi waajjirri suni baay'ee daanga'aadha. Humni isaa amma yeroo ammaa kanatti namni achi dhaqu humni isaa baay'ee daanga'aa natti fakkaata. Haa ta'uutii garuu namni hinuma wal caala. Amma fakkeenyaaf akkuma tamma jettee ituu lammaa ta'ee an mataan koo baay'een gammada ture. Sababiin isaa ejjennoo inni Oromummaa irratti qabu baay'ee jabaadha. Ija jabinni inni qabu akkuma argitu yeroo miidiyaadhaan dubbatus akkuma argitu ija jabinni inni qabu warra wayyaanee kaawuntarii gochuudhaaf baay'ee jabaadha. Lammaffaa immoo saboota biyya sanaa walii wajjiniin tarkaanfachiisuudhaaf walitti dhufeenya sabootaa ijaaruudhaaf federaalizimii sabdaneessaa kana gara fuulduraatti ceesisuudhaaf namni baay'ee jabaan isuma jedheetan yaada anillee ituunni ta'e baay'een irraa gammachuu qaba siin jechuufi haa ta'uutii immoo Dr. Abiyyiin erga isaan dabarfatanii an Dr. Abiyyi irraas mormii tokko iyyuu hin qabu. Namni hinuma wal caala siin jedheera garuu Dr. Abiy dhaquu isaarraa san mormii tokko iyyuu hin qabu. Amma dubbii namootaa waajjirri sun akkam jiraa kan jedhudha anaaf wanti murteessaan. Waajjirri sun akkam jiraa waa'een Oromootii fi waa'een waajjira sana harka keessa gashachuu haalli biyya sana keessa amma jiru akkamittiin walii wajjiniin deemuu danda'a waan jedhudha. Amma fakkeenyaaf yoo na gaafatte haala har'a keessa jirru kana keessatti kan itti na gaafattaa jirtu Hamza.
guyyaa har'a waraanni dhiiga namoota torbaa dhangalaasee namooti lama du'aaf jireenya gidduu jiru yeroo ammaa kanatti. Waraanni biyya sanaa guyyaa har'aatti akkuma sila haasa'aa turre hooggansi KFO'dha biyya ofii dhalatee guddatetti biyya keessa deemuu dadhabee ugguramee raasaarra yeroo inni uummata kuma meeqaa wajjiniin bulaa jirudha amma yeroo kanatti jechuudha. Muummicha ministeeraa namni jedhamu gaa hoogganaa waraana kanaa ta'uu dhufaa jechuudha tokko. Hojiinsaa inni tokko waraana kana hoogganuudha jechuudha. Kanaafi muummichi ministeeraa amma fakkeenyaaf Dooktar Abiy waajjira keessa yoo jiraate ijoolleen har'a Dambidollootti duute hin duutu turte ijoolleen har'a rukutaman turanii hinuma rukutamu. Tun tokko wanta dhossaa hin qabu. Dooktar Abiy yoo achi dhaqee taa'ee sinuma rukutu jarra. Maaliifi Dooktar Abiy sirna sana tajaajiluu dhaqa malee sirna sanatti ammatti abbaa waan ta'u natti hin fakkaatu kophaasa. Sirna sanatti abbaa ta'uu hin danda'u. Garuu Oromoon waajjira sana qabachuun gatii hin qabu namoota jedhan keessa hin jiru. Oromoon waajjira sana qabachuunsaa gatii qaba. Gatiin inni qabu garuu battala kanatti waan mul'atu tun ta'in adeemsa keessa qabsoodhaan achi keessaa waa ba'uu dandeessi. Fakkeenyaaf waajjirri suni amma Hayilamaariyaam waggaa 6 guutuu achi taa'eetu homaa buusin adeeme malee waama xiqqoo tokkollee gara fuulduraatti butee adeemuu danda'a ture. Ituu hin godhin deemeef malee. Amma fakkeenyaaf eengadda artifishaalii waan ta'e waa'ee raayyaa ittisa biyyaa aangoota raayyaa ittisa biyyaa muudamanii turan. Amma fakkeenyaaf rakkinni cimaan biyyi sun qabu waa'ee caaseffamaa fi aangoota raayyaa ittisa biyyaati. Waajjiraalee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 71 qabu keessa garri 67 yookaan 68 kan ta'u TPLF'dhaan qabatamee jira. Inni kuni baay'ee ija kan baasee fi baay'ee biyya tokko kan qaanessu waan ta'eef heera biyya sanaarra dhaabbatee muummichi ministeeraa Oromoo keessaa dhufu tokko dubbii kana chaalenjii gochuu hin danda'a. Humna isaa hin qabaata. Qixxee haa ta'u jechuudhaaf hin danda'u ta'a. Garuu waan kana irraa cabsuu hin danda'a. Warra 68 ta'an fakkeenyaaf gara 45 gara 40tti gadi fiduu hin danda'a. Waajjira sana Oromoodhaafis saboota warra kaaniitiifis hiruu danda'a. Waa'een dhimma tikaa yookaan biiroo intelijensiidha akka kana. Waa'een waajjira haajaa alaadha akka kana. Waajjira haajaa alaa amma fakkeenyaaf Dooktar Warqineedha. Garuu Dooktar Warqineedha gaditti sirna sana qabatee kan ittiin deemu Tigiree yookaan immoo TPLF'dha jechuudhaafan jedha. Kanaafi wantoota akkasii irraa cabsuu hin danda'a. Caasaa biyya sanaa keessatti dhiiga namaa dhangalaasuudhaan lubbuu namaa baasuudhaan isa rakkina ta'e kana waan xiqqoo tokko irraa cabsuu hin danda'a jedheetan yaada. Tokko kana lammaffaa immoo sadarkaa federaalaatti Oromoon wanti inni barbaadu jira. Fakkeenyaaf afaanni Oromoo afaan mootummaa federaalaa akka inni ta'uuf namni Oromoo ta'e tokko iddoo sana taa'uunsaa meeshaa jabaadha jedheetan amana. Gama kan biraadhaani mootummaan federaalaa kanaan dura hariiroo inni Oromiyaadhaa wajjiniin qabu baay'ee muddamaan kan guutamee fi Oromiyaa akkam jedheetan sittima akka waan nyaatamu tokkotti maleessa akka naannoo guddaa biyyi sun qabdu tokkotti hin ilaalu sirni federaalaa biyya sana. Kanaafi sirni federaalaa kuni Oromiyaa friendly akka inni ta'u. Oromiyaanis immoo achi keessaa faayidaa iseedhaaf malu akka isheen argattuu fi humna guutuudhaan yoo hojjete wanta tokko buusuu hin danda'a waajjirri kun. Kana jechuun garuu gaaffii Oromootu deebi'e jechuu miti Hamzala. Gaaffiin Oromoo ifaaf ifadha. Gaaffiin Oromoodhaa biyya isaa irratti abbaa ta'u. Biyya isaa irratti immoo wantoonni kun yoo deebi'an illee immoo Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'e jechuun miti. Fakkeenyaaf namni atamma jette kun waajjira muummicha ministeeraa keessa taa'ee muummicha ministeeraa Itoophiyaa jedhamee Mararaanii fi Baqqalaanii Dajaneefaanii Amboo galuu dhowwamu yoo ta'e Nageellee galuu dhowwamu yoo ta'e dhaqanii Ciroo galuu dhowwamu yoo ta'e Oromoon biyya isaa irratti abbaan ta'anii jechuudha laammayyuu. Maaliif Oromoon yoo biyya isaa irratti abbaa ta'e sa'aatii barbaade galee sa'aatii barbaade guutuu irra jiraata. Wanta barbaade hojjetatee isan hin barbaanne immoo hojjetachuu dhiisuutu irra raata. Kanaafi waa'een waajjira muummicha ministeeraa baay'ee dhimma wal xaxaadha. Ammayyuu taanaanii abdiin haa jiraatu malee OPDO'n harka isaatiin waan ga'ate natti hin fakkaanne waa'ee waajjira muummicha ministeeraa kanayyuu akka naa galutti yeroo walgahii guyyaa 17 sanaa Hayilamaariyaam akka deemu akka walii galamee numa dhageenya.
iddoo Hayilamaariyaam immoo OPDO keessaa namni akka dhufusi hamma tokko waliigalteerra akka ga'ame hinuma beekamaa garuu mana wayyaanee hin jirtu keessa waliigaltee kabajuu wanti jedhamu hin jiru shiftootadha waan ta'eef inni kun mataan isaa sichi qabsoo waan isaan gaafatudha nama sana achitti dabarfachuun iyyuu jechuu kooti. An garuu ituun isaan ta'e har'a jalqaba inni nama ajjeesu kun sirni nama ajjeesu kun inni akka bineensaan nama ciniinu kun iddootti ituu hin galin waajjira akka fudhachuun baay'ee yeroo rakkisaadha waan ta'eef isarratti dura hojjechuutu irra yaada akka ilaalcha kooti. Egaa hedduu galatoom jaalittaanaa nulleen argitee kanaan durallee irraa dubbataa turre uummanni Oromollee qeerroleen biyya keessa bakkuma kamuutu namuu bakka muummicha ministeeraam yeroo ammaa kan hatta uummanni Amaaralleen Banishaangulilleen uummanni Oomolleen uummanni kaaba kibbaa bakkuma hundaan uummanni Itoophiyaa sun hunduu argitee bakka kana boo namni argitee hafuura tokko wal nu dhageessisee deemuu danda'u lammaadha jedhee argitee uummanni dubbataa ture. Lamma afaan immoo koreen giddu galeessa sun argitee wanni kun argitee waan nurraa hanqutti jira bakka kan guutachuu qabna jedhanii nam isaan bakka san dabarfatanii kennatan san nam fakkeenya Dr. Abiy dabarfatanii bakka muummicha ministeera sanitti isaan kennachuu isaanii nu fedhii kenna ibsataa turre akka waatillee ibsatte kana dullee miidiyaa kanaan obbolammaan bakka san eegitaa argitee irra wayyoodha namallee walii galchee deemuu qaba sabboonummaan isaallee namatti tola uummata kaallee biratti argitee itti guddaa horatee jira dandeettillee qaba jedhaa turre ammoo isaa wal beekanii tiimii lamma jechuun Dr. Abiy jedhanii gameeyyiin OPDO haasaa jirtu lamma jechuun Abiy jechuun lamma gargar baasuu hin dandeettanuu jedhaa jiranii lammalleen dhufee waan kana dubbate communicationin Oromiyaa obbo Addisulleen kana dubbate Dr. Abiy bakka sanitti darbuun akkuma isan mormii hin qabaanne nulleen mormii wanni irraa qabaanne hin jirtu wanni nu argitee komannulleen hin jirtu woo gateetti saniin qaba jedhanii argitee bakka san kaa'an ummata keenyadhaaf argitee milkii hawwinaa akkuma misinilleen jettan command postiin osoo jiru waraanni kun wanni kun hunduu osoo argitee bakka san jiru egaa Abiyyitti wanni kun waan jajjabduudha rabba laaffisuuf eega argitee bakka sunu argame bakki sun argitee amma argamuu dhabu isillee wanni mirkanaa hin jiru garuu ummata keenyadhaaf bakka sun qabachuun akka seenattillee waan guddaadha eegimee haaluma waliigalaatiin qabatama biyyittii na keessa jirtu kana keessatti seensonni dhaaba Kongirees Federaalistii Oromoo amma raasaa bulaa jiran boordeebi'uudhaaf jiranii haala waliigalaatiin wanni gadhaabbataa wanni biyya san keessatti ammallee sochiin hamattuu jira sodaan hamattuu jira haaluma waliigalaatiin warroottan nu dhageeffatan qaamota mootummaa OPDO irraa ta'anillee haa taatu warroottan kallatti hundaan jiraniif gulantaa amma keessa jirru kana keessa bahuudhaaf ummata Oromoo irraa maaltu eeggama? Ummati Oromoo wanti inni gochuun irra jiru anaan akkanatti mul'atutti roorroodha waan ta'eef labsii yeroo muddamaa kuni roorroodha waan ta'eef roorroo kana bakka inni dhufetti deebisuu danda'utu irra jiraata akkuma kanaan dura jechuudha. Uummanni Oromoo labsii yeroo muddamaa kanaan duratti dhufe roorroo kana ji'a 10 keessatti lafa inni dhufetti deebiseera. Kanaafi wanta godhu waan dhabee fi mootummaa wayyaanee ammas deebi'eetu lammata waan kana labsate jechuudha. Roorroo kana lafa dhufetti deebisuu jechuun dirqama gadi ba'anii rasaasaa wajjiniin wal qabuu yookaan immoo rasaasatti of kennanii of ajjeesuu jechuu miti. Malli ittiin waan kana dadhabsiisan hedduudha. Caasaa biyya keessa jiru wajjiniin caasaa naannoo jiru wajjiniin walii galanii jechuudha. Fakkeenya guddaa kan ta'u wanta Ambootti dheengadda kana raawwatame caasaan bulchiinsaa Amboo jiru gurmuun command postii mootummaan federaalaa ergate miilla dhufeen deebi'ee akka inni galuu ari'atee baaseera jechuudha. Tokkoffaa lafa isinii kenninu hin qabnu, lammaffaa biyyi keenya nagaadha, waan isin barbaannuuf isin qabnu nurraa adeemaa jedhanii gaggeessaniiru jechuudha. Gaafa isaan humnaan qubanna jedhan immoo jarri kun bajata aanaa sanaa bajata magaalaa sanaa nyaachuu dhufu Hamza hin dagatin waan kan. Dheengadda Harargee lixaa keessatti torban 2 dura makkalaakiyaan akkamittiin bajata aanaa tokko akkamitti akka inni caccabsee nyaatu waraqataan bahee kunoo sooshaal miidiyaa irratti qabooyyaa'ii gadi bahee mul'ateera jechuudha. Kanaaf jarri kuni bajata illee fudhatanii dhufan si dhibu. Bajata uummataa nyaachuu dhufu. Bajata uummataa nyaataniitu uummata ajjeesuu dhufu. Kanaaf tokko bajata ofii dhoowwachuudha. Yoo isaan humnaan hin qubanna jedhan illee. Lammaffaa bakka qubsumaa dhoowwachuudha. Lafa isaan nyaata dhaqanii nyaatan dhoowwachuudha walii galanii. Gara isaan itti tocho'an dhoowwachuudha. Wajjiniin haasaa dhaabuudha jechuudha. Caasaan naannoo uummataa wajjiniin harka wal qabatee jennaan ji'a tokko tunguutiin jara lafa isaan dhufanitti deebisuun hin danda'amu.
orma dhawaan ta'eef orma gootee lafanni dhufetti deebisuu hin dandeessaa siin jechuu kooti. Kanaafi kanarratti guyyaa har'aa odeeffannoon gara cinaaqsanirraa nu dhaqqabe warroota waraanaa kana jala ijoolleen isaanii ijoolleen Oromoo umriin isaanii 8 10 11 12 dhaqqaban raashina isaanii seenanii jalaa saamanii argitee jalaa dhussanii hatanii fudhatanii raashina keenya fudhatan jedhanii argitee ganda keessa maraa ijoollee dubartoota haawwan hidhaa turanii kana si yaadachiisuuf gidduba keessanii ayyeetti aansi. Sirriidha. Mala baay'eetu jira. Maluma tokkittiin dubbadhe malee mala baay'eetu jira. Kanaafi amma fakkeenyaafi har'a ciroodhaa fi naannoo cirootti ijoolleetumaa oolan dhageessetti yennaa ta'e. Warri caasaa bulchiinsaa immoo fedha isaaniitiin haa ta'u dirqamanii haa ta'u kaampii waraanaa dhaqanii waraanaa wajjiniin mari'atanii qaboo yaa'ii qabatanii walgahii taa'aniitu dhufan. Waraanni immoo ijoollee tumuutti ka'eera already jechuudha. Kanaaf tokkoffaa warri caasaa bulchiinsaa keessaa ba'anii bulchiinsa aanaas bulchiinsa magaalaas ta'anii warri ba'anii dhaqanii jara wajjin mari'atanii dhufan uummatatti akka hin dabalamne gochuu uummata keessaa baafachuu. Adda ofirraa baasuu isaaniin jechuudha. Yoo qomoo qabu ta'ee qomoo isaaniitiin akka isaan gorfaman balbala isaaniitiin akka isaan gorfaman ofirraa dhowwuudha. Nama didegaa uummati akkamittiin akka ofirraa gatteessisu beekaa jechuudha. Kanaaf rakkinni jabaan kanaan dura Oromoo naafessee rakkinatti ta'ee isa keessa jiru uummata isaa isa keessaa ba'eetu isa rakkisa malee warra alaa dhufu kana. Kanaaf warra alaa dhufan kana keessummaa godhanii kunoo akka tamma jette kana gaafa danda'ame saamanii waan isheen qabdu gaafa hin danda'amne immoo waa bitattee nyaachuu akka isheen hin dandeenye dhowwanii fuulduraa dugda duubaanii bitaa mirgaan itti dukkaneessanii lafa isheen dhuftetti deebisuun hin danda'ama. Inni jalqabaa uummata Oromoo kan inni gochuun irra jiru isa kana. Inni lammaffaan immoo maashinni propagaandaa mootummaa akka inni nama hin joonjessine sammuu ofii eeggachuu. Sammuu ofii ofirraa eeguu. Maaliif keessumatti bulchiinsi OPDO amma jiru kuni propagaandaadhaan garmaleedhatu waan baay'ee hojjetaa jira. Isa kana ofirraa eeguu barbaachisa. Propagaandaadhaan waan baay'ee hojjeta kan isin jedhamu fakkeenyaaf walgahii ta'anii dhiyoo kana ibsa ejjennoo jedhanii wanta isaan baasan yoo argite baay'een isaa propagaandaadha malee wanta lafarra bu'ee homaa ittiin hojjechuu hin danda'amu miti. Wanta lafarra bu'uu hin dandeenye wanta uummata sanaaf faayidaa fiduu hin dandeenye uummanni kanatu naa ta'a jedhee karaa ilaalaa ooluun irra hin jiru. Wanta propagaandaa ta'e kun propagaandaadhaanaa fi nyaataaf dhugaatii naa ta'an jiru jireenya naa ta'an jiru fudhuun irraa adeemee waa'ee jireenya kootii qofaan attaasa'ii nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu nan danda'a jalqaba isa kanadha. Mucaan namaa kan dhabe har'a kana nagaadhaan bahee nagaadhaan galuu nan danda'a. Ijoolleen koo nagaadhaan mana barumsaa dhaqxee galuu hin dandeessi. Nagaadhaan qonna koo qotadhee manatti galuu nan danda'a. Nagadadhee galuu nan danda'a. Jalqaba inni hojiirra ooluun irra jiru isa kanadha. Lammaffaa immoo qabeenya naannoo kana jiru irratti abbaan nuyi ajajachuu hin dandeenya qabeenya kanarratti. Gaafa inni kun hin taane mootummaan dhufee uummata mataa naannessuun irra hin jiru. Wanta qabatamaa hin taane wanta qilleensarra balali waan lafarra hin buune irratti maashina propagaandaatiin mataa akka hin naannessine ofirraa eeguudha jechuudha. Uummanni wanti inni gochuu danda'u kana lamaan duwwaadha. Kana lamaan godhee jennaan uummanni roorroo labsii yeroo muddamaa kana iddoo dhufetti deebisa. Inni kun immoo wayyaaneedhaaf miilla isa dhumaa isheen ittiin dhaabbataa jirtudha. Gaafa sana isheenuu gara itti adeemtu hin qabdu. Tarkaanfii isa dhumaatti adeemamaa jechuudha gaafa sana Hamza. Ayyee hedduu galatoom jaalittaanaa ibsanuu kennitee fi sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti argamuudhaan egaa wanta jiru walumaan hordofnaa wanta biyyattiin keessa jirtu egaa yerootti nulleen isinii bilbilaa hawaasa keenya biraadhaan wanta jiru ni geenna. Hedduu galatoomii jaalittaanaa egaa rabbiin irra nu aansu gadaanta Oromooti. Oromoo keenyallee rabbiin argitee gabrummaa tana nurraati rabbiin gahee nuunaa jedhu hayyoonni keenyallee hiikamanii jiran biyya keessa socho'uu dhorkamanis egaa waan jiru walumaan ilaaluudhaaf jirra. Muummichi ministeeraa biyyatti kanaaf yeroo ammaa kana gara Oromootti nama kenna nama Oromootti kaayeffatamee qubni gara keenya qabamaa jira. Egaa muummichi ministeera kanaan durallee argitee warra kibbaarraati Hayilamaariyaam akka fakkeenyatti taa'aa ture akka ashaangullitti taa'aa ture. Nulleen argitee wanni nu amma asirratti sodaataa jirru muummicha ministeeraa akka Hayilamaariyaam Dassaaleny akka hin taane Dr. Abiy Ahmed illeen argitee bakka san kaa'ame ka uummataa
hojjetu ka ummata hadoodee jijjiirama biyyatti san keessatti fidu akka ta'u hawwina yoo hin ta'in qeerroon akkuma qabsoo kaleessa finiinsaa turse ammallee qabsoon kenna finiinee itti fufaa egaa hedduu galatoomii jaalittaana yeroo bira deemnee isa kanarratti yaada gabaabaa sii kennuudhaaf Hamza tole Dr. Abiyyi sa ta'u nama kan biraa sa ta'u opiidiyoon carraa argatee keessumatti iyyuu ijoolleen Oromoodhaaf xiqqoo quuqama qaban kuni iddoo sana argatanii achirra hin taa'u taanaani Hayilamaariyaamiin ta'uu danda'u jedhee ani yaadu Hayilamaariyaamiin ta'uu hin danda'anii Hayilamaariyaamiin ta'u taanaan garuu billaa ofii isaaniitii ittiin qalaman waan ofiif qopheessan natti fakkaata sababiinsaa iddoon kun nama tokko lamarraa kan hafe gurmuunni hooggansaa amma mootummaa naannoo Oromiyaa jiru kuni qabsoo Oromiyaa keessatti dhalate wajjin wal qabatanii aangoo ofii isaaniitii butanii warra fudhatan ituu wayyaaneen hin barbaadin warra fudhatanidha. Kanaaf wayyaaneen ituu ari'achuu barbaaddu warra aangoo irra jiranidha. Ammallee waajjira muummicha ministiraatti isaanii milkaa'ee hin naqu yennaa ta'e haaluma duraan jabaatanii hojjetaa jiranii yoo itti fufan malee gara dudduubaatti deebi'anii ija laafu taanaani wayyaaneen jalqaba isaaniin karaarraa kaafti jechuudha. Ituu uummata Oromoo bira hin gahin. Kanaaf dhiibbaa guddaan waan irra jiruuf gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin waa illansaa warra aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa irra jiruunis dhiibbaan waan irra jiruu fi Hayilamaariyaamiin hin ta'a jedhee ani expecting godhu. Maaliif Hayilamaariyaamiin yoo fudhatte beezii hin qabu uummata xiqqoo keessaa ba'ee ofiisaati immoo nama incompetentii wayiiti politically nama incompetentiidha waanuma halleeni nama jabaa miti nami sun ijoolleen ammaa kun garuu beezii guddaa qabu Oromiyaan biyya guddaadha uummanni Oromoo yoonni al tokko gadi ba'ee dubbate hammuma fedhe yoo ta'e mucaa keenya jedha waan ta'eef hin dhagaani inni kun isaaf humna guddaadha jechuudha humna kanatti fayyadamee namni kun hojii hojjechuutu irra jiraata jedheetan amanaa kanaafi nuunis maqaatu nun dhoofsisin ituu Hayilamaariyaam kan biraan ta'ini hojii isaa raawwatatee karaa duraa jechuutu irra jiraata yeroo ce'umsaati waan ta'eef yeroo ce'umsaa kanarratti jechuu kooti Hamza. Hedduu galatoomii jaalittaana nulleen argitee milkuma hawwinaa fi jajjabeen isaanii qabsoo hadhaawaa qeerroon keenya geggeessitee aarsaa hedduu kafalanii warri kun as gabba'ee jira onnellee horatanii jiran dhugaa argitee haaluun hin barbaachisu warri murni amma tiim lammaa jedhee maqaa qabatee oppidiyoollee keessa oppidiyoo tiim lammaa jedhanii qabatanii gabbaan afaan diinaa dhaabbatanii akka gaarii mormanii jiran qeerroon onnee itti hortee jirti egaa amma onnee qeerroon itti horte saniin guutamanii gulantaa guddatti deemaa jiran akka isaan jabaatan hawwinaa fi nulleen isaanleen akkuma sanitti akka itti fufan hawwinaa fi egaa waan jiru immoo hordofaa ummata keenyaan beeksifna hedduu galatoomii jaalittaana yeroo bira deebinee wal arginaa horii bulii deebanii nagaa kennaa jiraadhu. Galatoomii Hamza. Radio Dandii Haqa, Radio Dandii Haqa, Radio Dandii Haqa, Radio Dandii Haqa. Radio Dandii Haqa, Radio Haqa dhaabbatti qabsoo hoytu qabsoo dhugaa rabbu uramte miidiyaa hawaasa bal'aa. ibsituu dukkana walaala